jedhamtu eessarraa dhuftanii? Maqaan koo Iftuu Alamaayoon jedhama. Kana dhufee asuma Duwwaa Lamarraati. Ishee waa'ee maalii dhugaa ba'uu saba kanaaf maaliitti dhugaa baatu? Anaaf Waaqayyoo lafa kanatti waan waadaa naaf galee naaf raawwate alaa nana waan ture argachuu hin dandeenye waggaadhaan lamaadhaafi Waaqayyo garuu guyyaa isaa eegee guyyaa fedhasaa lafa kanarratti Waaqayyoo seenaa koo geeddaree maseenummaa koo hambisee imimmaan koo narraa qoorsee Waaqayyoo kaasuu na guuchisee isa dubbateef amanamaa ta'e isa jedheedhaaf amanamaa ta'e harka na guuchisee fuuldura keessa na dhaabee imimmaa waggaa lamaadhaaf hambuusee imimmaa waggaa lamaadhaaf hangalaasee waggaa lama xiqqoo ta'uu danda'a isinitti anatti garuu akka waggoota hedduutti natti eeratee heddummatee iddoon abdii abetti iddoo abdiin koo dhumatti lafa kanatti Waaqayyo seenaa koo hambisee seenaa koo geeddaree kanaaf Waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Sabni lafa kana teessan sabni lafa kana dhuftan warri gaaffii qabdan warri gaaffii gurguddaa qabdan Waaqayyo akkuma koo imma keessan guyyaa tokkoon xumura. Kanaaf harka keessan walitti buusaa naaf galateeffadha. Itti dabalaatii Waaqayyoon galateeffadha. Ishee isan Waaqayyoo lafa kanatti isiniif kakatee mucaa isiniifan kenna isiniin jedhee kan isiniin jedhame yoomidha? Kan nuun jedhame bara 2014 gaafa baatii 5 guyyaa 3 asitti natti dubbatame toora kadhannaarra galeeni guyyaa gaafichaa akkuma jedhametti natti dubbatame zayitii kana fadhuu galiituu dibadhu naan jedhanii zayiticha nan dibadhee nan ogeessi Waaqayyo ji'icha dabarsine ji'icha gaafichaa kaasee anis murteesseen har'a sagalee tokko dhaga'uun qaba sagaleen dhaga'us argadha ta'es abee ta'es kana booda hin boo'u sagaleen har'a dhaga'uu qabu murtoo kana booda imimmaan koo buusu miti jedheen murteesseen lafa kana dhufee edda gaafichaa dhugaadha imimmaan koo hin buune guyyaa gaafichaarraa kaasee kolfi mana kootti ol galee galanni mana kootti ol galee Waaqayyo imma koo geeddaree maseenummaa hambisee Waaqayyo kun akka kanaatti na baachise kanaaf Waaqayyo naa galateeffadha. Warri murteessitanii dhuftan Waaqayyo har'a galataan mana keessan dhaaba. Ameen jedhaa Waaqayyo sin galateeffachiisa. Isaan wayi murteessee dhufedhan har'aa booda hin boo'u jedheetan dhufee lafa kana seenee Waaqayyo sanaa booda nan bochifnedhan. Har'as mana keessan teessanii lafa kana seeneetan ba'a. Kanaa booda hin boo'u jettanii warri murteessanii dhuftan ilmi Waaqayyo galgala kana kolfa mana keessan galcha. Ameen jedhaa warri amantan ilmi Waaqayyo galgala kana kolfa mana keessan galcha. Baroota baay'eedhaaf kan isinitti boochan maal ta'a jettanii kan itti gungumaa turtan ilmi Waaqayyo galgala kana kolfatti isinii jijjiira. Iyya nagaa salphaa isinitti fakkaata. Abbaadhuma isaatu beeka. Akkasa abbaadhuma isaatu beeka. Sanaa booda lafa kana seentanii namni Waaqayyo isinii kadhatanii yoomitti dhala baattanii dhuftu isiniin jedhanii? Waggaa kana galataaf deebi'ina jedhanii waggaa isaan geenye ani kana dhufee ayyaana gannaatti baatii 5ffaa keessa garuu ayyaana bara haaraa Quxaxashiitti gaafa guyyaa 4 Waaqayyo harka koo kaasuu guuchise. Isa kaasuu nama guuchisu Waaqayyoof galata dabala. Waaqayyo akkuma jedhee waggaa kana kaasuu guuttattanii dhuftanii dhugaa baatu isiniin jedhanii namni Waaqayyo toora kadhataa irratti isinii kadhatanii isin har'a akkanatti kaasuu guuttanii dhaabbattanii jechuudha. Eeyyee. Waaqayyoof dabala maaloo galata dhiheessaa. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Isin waan jettan qabdu asirratti. Dhugaadhaa isheen dubbatteetti. Akkuma isheen dubbatte yeroo baay'ee wanti kun ji'oota darbaa darbee gara ji'a jaatti darbee gara waggaatti waggaarraa gara waggaa lamaatti tarkaanfatee ture. Kana keessatti abdii kutannaan baay'een jira. Boo'ichi baay'een jira. Hin gadditi, hin boossi. Yeroo baay'ee hin gammaddu. Waggaan lama namaaf salphaa ta'uu danda'a. Garuu isheef kunuuf guddaa ta'e. Waaqayyo kana hedduutti har'a murteesseera nan deema naan jette. Unuma deemtaa yeroo hundaa unuma deemtaa waan fiddeen qabdu gaafii hafiin jedhe jenna. Lakki har'aan booda hin boo'u
har'aan booda immoo tarkaanfiin koo har'aa isa dhumaa ta'a. Anaaf Waaqayyo gidduutti isa dhumaati. Boo'ichi hin jiru har'aan booda jette. Eeshi jedheen bahe. Gadi hin bahe. Gadi baheen gadi bu'een ol dhufe. Manatti gateen. Garuu isheen hin nafne hin dhufte. Karaatti natti dhufte. Eessa deemta jennaan iddoon siin jedhe sana nan deema. Inni xumuraa har'a naan jette. Hin deemta taanaan immoo deemi siifaa milkaa'u jedheen gatii zayitii laadheef gaggeesse. Galateeffadhaa maaloo. Ishi. Akkuma isheen jette Waaqayyo ishee yaadatee oolleen bullee maal siin jedhan jennaan hin ta'eera naan jedhan ta'eera ani abdadheera ani murteesseera naan jette hin ta'e kunoo Waaqayyoof haa galatu kaasuu guchisee nu baachisa. Har'a kaasuu isaan guchiseera ilmi Waaqayyo galateeffadhaa dabalaati. Isin akkas jettaniini isheenis mo'attee jechuudha. Amma eenyutu mo'ate? Isheen galateeffadhaa harka keessan walitti buusaati. Warra sadii qabdanii turtanii kanaaf isheen mo'atteetti jechuudha. Waaqayyoonni kan ishiiti bara baraan hin waaqeffama. Inni kaasuu nama guchisu bara baraan hin waaqeffama. Waaqayyoon shakkama otoo hin ta'in hin amanama. Waaqayyo bara baraan hin amanama. Har'as warri amanattan Waaqayyo kaasuus hin guchisa. Warra sadii qabaa lafa kana kan seentan namaan akkasin godhattanii kan murteessitan Waaqayyo isa sin jettanii dhuftan isiniif hin taasisa. Galateeffadhaa walitti qabaati Waaqayyoon. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Dhugaa ba'umsa biraa qabadhaa dhaabadhaa eebbifamaa. Ani maqaan koo Dineenus Jaalataan jedhama. Kan hin jiraadhu asumadha. Baay'ee na dhukkuba ture. Dugda koo kana na dhukkuba. Gaafa dugdi koo kun na dhukkubu dhiigni koo na dhaabbatu. Achiin bakka gaala raawwadhee gaafi bara 2014 ji'a salgaffaa keessa ture gaalli koo. Ani isa namni sargii gammadee taphatee intin jedhu jiru na bira bakka nan gadda yeroo hundayyuu. Dugdi koo kun baay'ee na dhukkuba. Beelloo kun fa'aan of duuba laalaan. Achiin bakka yeroo hunda warri koo qaalluudha isaan itti amanu. Mucaati laguudhaan nuti siqinnaan jiru. Ani beenteera waan ta'eef jechuudha. Akaakayyuun koo baay'ee akka hin fagaa sanbata taraa waliin ka'u dhufu mana isaanii. Achiin ati laguudhaan nuti siqinneedha. Kanaaf immaan koo immoo guyyaa sanbataa kan ta'e hin dhufin. Ani sababaaf natti dhufta waan ta'eef hin dhufiini. Jaarsa kana bira dhaquun dhiistu waan ta'eef natti hin dhufiin naan jetti. Durumaan iyyuu numan baradhu. Kutaa 8 baradha iyyuu wagum kanayyuu. Achiin waa'een magaala koorraa kan qabate walitti dhiyaachuu jammarree jaarsi duris naan ooduu jaarsummaan naa ta'anii bakka ittiin dubbadhaa hagin baasaaf jedhanii natti dubbachuu qabanii. Achiin sargiin koo boruudhaa kan manaa ba'u jedheen har'asaa galeen buna harkatti naqeedhaan achiin buna ruubibiteen harkatti naqe. Gaafin buna harkatti naqu dugdi koo akkas na hullatan. Yaan dalagoo ayyaana akaakayyuu kee gatte ayyaana abbaa keessoo gatte. Ati kanaan caalaa du'a malee maaltu si eeggataa yookiin akkas deebiitii aagisii baamnaa bakka qaallotaa si geessineetu si raccaasifnaa naan jedhan. Ani hin barbaadu abbaabaa ani beenteedhaan jedhan. Lakki beente kana dhiisana siniin jedhee sinii ijoolleen koo dhumtuu nuun jedhan. Hin dhumnu lakki isuma nu fayyadaan jedheen yeroo hundammoo akkasin jedhan. Lafti keessa maallaa godhaan jedhan yeroo hundayyuu. Achiin bakka tunatti ammaate dhibeen sun baay'ee na dhukkuba bakka. Achiin isaanoo amaachiin qasee bilbilaniitu mucayyoo baay'ee nu walaa dhukkubee maal goonaadhaan achiin nuun fidaa kahaa deemnee sagachiifnaatti sagannasii hin fayyitiidhani achiin natti bilbilanii anatti iyyuu bilbilan hin sodaatu nana baara waan ta'eef jechuudha na waa'ee amantii koo natti kaasan kootuu siin jedhaniiru jedha namaatiin koo lakkin hin barbaaduun jedheen isaaniin osoo hin taane abbaa manaa kootti himan lakkan hin barbaadu maallaa godhuun jedheen. Achiin baay'ee surukubeera waan ta'eef dinne si geessina kootu naan jedhe lakkin deemuun jedhe nan dide bakka ammas achiin bakka toora kadhannaa galaanaan jedha namaatiin koommoo jedhanii birrii nuu kennanii asuma sayyuu qofaan dhumnee achuma teenye achiin gaafnaa kadhatanii nan gammade baay'ee na hullatee kummunuu akka bakka nan hulladheen nan fayyee eddasii dhumnee eddasii bakka yoo dhugaa ba'uu baate sitti deebi'aa naan jedhan dhummuusaa namtu. An dhugaa bacha nan sodaadhe baay'ee sila sodaadheef hin hafee achiin ammas immoo dibataan kadhachaa turan achitti na qabanii hin fayyita bakka milkaa'ee naan jedhan ameen jedheen galee edda gaafsanaati dhibeen kunis hundumtisaa odoo dhaqeen beeku. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon harka keessan walitti buusaati.
si'in dura naa kaastee turte yoomiyyuu qaalluu abbaa keetii siif kadhannaa koottu siin jedhanii xatimmoo akkam dhufteme. Dura kootu qaalluma kanatti iyyuu deebi'aa jedhu. Koottaa korma gaaf qalamees koottaa nyaadhaa dhugaa galaa jedhu immoo korma isaanis dhugaatii isaanis hin barbaannu. Maaliif bakka nu fayyadu waan ta'eef jechuudha. Yeroo hunda hin faguu ijoollee koonaa deebisite yookiin immoo maal keen fudhadhaa jedhu. Bakka horiinuma du'aa horiin fudhata. Kan ilmoo kootii dhufe ijoollee horiidhaaf ta'e itti haati koos. Inni fagaa achiis ergaan darbeera bakka hin duutii naan jedhan gaaficha. Hin duuti waan jedhameefi kanaan caala yookiin fidaa yookiin haaduutu jedhe kaakayyuun koo bilbilee bakka lakkinumaan du'an jedhee. Charchiin deemaa achitti natti haa dubbatamu bakka yoo ta'u baate immoo inumaan du'aa maalan lafa siilessaan jedheen isumaan jedheeniin ani karaa mikaalan akkas godhee inni achi goree abbaa manaa koffoon adda baaneet ani eddasi bakka deebi'eet immoo kootu bakka ministiriin kee baga dhiifame dhadhanii kootu bakka ministirii keessi ilaallaa naqiinis hin deemnis kootu bakka inni sosobe isheedhaan deebi'ee achiin toora kadhannaarra galta bakka bakka dhiisii inaariiniitiin naan jennee sosobee ministirii koos ilaalladheen galeen maasanyoo isaa dhufeen toora kadhannaa galmaa'een asumatti naa kadhatanii. Erga gaaf sanaatii dhukkubni kun sirra hin jiru jechuudha. Hin jiru. Mee galateeffadhaa fi waaqayyoon. Waasiniin jedhu warri dugda keessan duuba taa'anii maal taati keessan dhaggeeffatan galgala kana kolfuu keessan haa dhaggeeffatan. Galgala kana gammachuu keessan haa dhaggeeffatan. Induuti ishiinoo induuti innoon du'adhanii dugda duuba taa'anii kan waa aarsaa jiran gammachuu keessan galgala kana haa dhaggeeffatan. Fagoorra taa'anii dhiyoorra taatanii maal taati jedhanii oduu kan dhaggeeffatan maqaa Yesuus Kiristoosiin jiraachuu keessan haa dhagahan. Egaa amma ishiin akka ishiin itti isin ibsitedha malee achi isaan qaalluu aarsu turan sangaa qalaniiti ishiin haa dhuftuudhaan dhaggeeffatu. Ishiin garuu hin ta'u jettee didde. Warri diddan ammallee hin jiraattu. Warri jal'inatti waliin galle har'allee hin jiraattu. Warri biyya lafaa diddan har'allee hin jiraattu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isa inni keessan jedhe ton ta'e inni Waaqayyo jedhe mana keessan irratti haa ta'u. Isa biyyi lafaa jedhe ton ta'e inni Waaqayyo jedhe jireenya keessan irratti haa ta'u. Erga gaaf sanaati dugdi kee wayisitti deebi'e ta'a. Natti deebine asittis immoo naa qabatamee bakka fayyaan kee guutuu ta'eera naan jedhaniiru. Amma fayyaan kee guutuudha jechuudha. Amma fayyaan koo guutuu akkam barbaadeetu waliin jedha gadiin jedha qoraan nan falaata bakka sirum sanarra hin jiru. Mee Waaqayyoon galateeffadhaa fi guddisaati isa fayyaa nama godhu kana. Isa arraba diina ofii qaaneessu kana isa iddoo isaan taa'anii aara aarsanti isaan qaaneessu kana dabalaatti Waaqayyoon galateeffadhaa waan salphaa miti. Dhugaa ba'umsi keenni lammaffaan maal ture? Inni lammaffaan immoo bakka anumaaf sinitti haafuu haala qilleensarraan kan ka'e baay'ee ari'amaa ture. Maaliif ati yoo charchii deemtee jedhaan bakka yeroo tokkoof illee gaafiin dhufan gadi ba'eedhuun baqadhu jedhuun hin ba'a bakka hin baqata. Halkan fa'aa mana duuba dhaabbata innaan barriin qosoqosaaf. Maaliif haala qilleensa kanarraan waan ka'eef hin sodaanna ture. Achiin bakka yookiin charchii dhaqii yookiin immoo oddoo ta'e dhaqiitii sagachiifadhu sun sagadamutti illee jedheen bakka charchiin umman naqa maaleen soo charchiin ummatti hin guddadhe charchiin keessatti hin guddadhe waan ta'eef achuma naqaa jedha. Eeshii jedheetaniin gaafa konfiraansii dhufnee achi teenye gaafa achi teenyuu raajiin isaan dhufan luba isaan dhufan eeyyamameera jedhaati barreeffadha harka keessan irratti jedhanii. Achi ameen jedheetumanis eeyyamameera jedheen ajandaa gurratti barreeffadheen harka isaarratti barreeffatee bakka eeyyamameerraa sanarraa adda sagaleen sun lallabamuu jammaree silkiin isa gadhichaan faazariin isaan bilbilu magaazana dakaamoo wajjin hojjetu koottuuti midhaanii mazaniitii ol gaggalchii si eeyyamameera jedhanii naa gadi baanu achiin gammannee bakka deemin jedheen dhugaa rakkanneerra waan ta'eef jechuudha deemin bakka dhaqiitii gaggalchii maqaa Yesuusin nuuf eeyyamameera jedheen ameen jedheetuma ol galee misaa nyaatee achumaan daandii gamfirra bu'ee safara dakaa. Galateeffadhaa fi Waaqayyooni ishiitu akkatti keessa ishiisa jiru baastee isin ibsuutu ishii rakkise malee wantichi waan guddaadha. Eeyyamameera. Eeyyamameera. Inni si yaaddan eeyyamameera. Lafichi eeyyamameera. Biyyichi eeyyamameera. Maqaa Yesuusin eeyyamameera. Eeyyamni guutuun harka keessan haa galu. Waaqayyo baraaf jireenya kee eebbisu dhugaa ba'umsa biraa qabadhuuti kottu.